This is Global Health Tube. Subscribe, share, like, and comment the channel and get an updated infos always. Attam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii. Har'a kan waliin ilaallu waa'ee maaliif yuutuubiin qarshii naa lakkaa'uu dide kan jedhu irratti waliin ilaalla. Anaaf yuutuubiin qarshii naa lakkaa'uu didee jira. Rakkoo kana immoo rakkoo wal fakkaataa warri qabdan akka irraa barattaniif isiniif qooduuf jedheeni jechuudha. Viidiyoo kana kan hojjechuun na dirqisiise. Akkan rakkina kana keessatti kufee isinis akka irraa barattanii deebitanidha. Maalidha kan yuutuubiin qarshii naa lakkaa'uu didee fi inni tokko invalid traffic on your videos jedha. Sochii maayin baasneetu viidiyoo kee irra jira. Sochii maayin baafneetu viidiyoolee kee irra jira. Kanaaf qarshii si lakkaa'uun dhorkameedha. Sochii maayin baafne jechuun maayinni? Sochii maayin baafne jechuun dalagawwan chaanaalii korratti raawwataman jechuudha. Isaanis maal fa'i? Otuu namni waa'ee viidiyoo kootii barbaadee fedhii isaatiin barbaadee dhufee hin ilaalin. Fakkeenyaaf akkaawuntii tirfiitiin taphachiifatanii beeksisa akka irra dhufu taasisu jechuun hojii nam-tolchee jechuudha. Hojii nam-tolchee namoonni otuu viidiyoo koo ilaaluun barbaadin ani gareedhaan akka isaan naa taphachiisan dirqisiisuu hiriyummaadhaan yookiin ani immoo bilbila biraa yookiin divaayisii biraatiin akkaawuntii biraatiin taphachiifachuu akkasumas beeksisni akka viidiyoo koorra taphatan waan adda addaa gargaaramuudhaan tooftaa adda addaa gargaaramuudhaan akka viidiyoon akka beeksisni viidiyoolee koorra itti ilaalaman taasisu jechuudha. Nam-tolcheewwan yookaan invalid traffic jechuun sochiiwwan maayin baafne jechuudha. Fakkeenyaaf ilaal kun examples of an invalid traffic on videos include sochiiwwan maayin baafne fakkeenyaatti yeroo fudhanne fakkeenyaaf automated or incentivized traffic from third parties jechuun maal jechuudha? Qaama sadaffaa anaa fi yuutuubiitiin ala jechuudha. Anaaf yuutuubiitiin ala qaama sadaffaa gargaaramee akka namoonni sa'aatii naa guutuudhaaf jedhanii akka isaan naa taphachiisan viidiyoolee koo akka isaan naa taphachiisan akkasumas beeksisni akka viidiyoo koorra taphattu gochuun warroota invalid traffic keessaa kan murtaa'edha jechuudha. Isaan keessaa isaan kun akka fakkeenyaatti ka'uu jedha. Inni lammaffaanoo hiriyoota keenyaan yookiin namoota waliin hariiroo qabnu akka isaan pileeylistii hojjetanii kun argitanii tuqaa lammaffaa kana akka isaan pileeylistiidhaan viidiyoo keenya nuu taphachiisan yeroo nuu taphachiisanitti beeksisa akka irra dhufuuf akka nuu ilaalan otoo irra hin ce'in akka nuu ilaalan taasisuu kakaasu jechuudha namoota kana. Isaan kun maal jechuudha? Inni kun invalid traffic yookiin sochii maayin baasne jechuudha. Qabxii sadaffaanoo qabxii sadaffaan immoo namoonni viidiyoo koo ilaalan akka isaan beeksisa otoo irra hin ce'in beeksisa naa ilaalan kakaasuu labsii labsachuu jechuudha. Labsii labsachuu viidiyoo keessatti yookaan yeroo liivii gallu yookaan yeroo viidiyoo hojjennu maal jennee labsannaa? Viidiyoo koo beeksisa akka irra ilaaltan akka irra hin ceene jennee labsachuun kun maalidha? Kunoo sochii maayin baasnee akka ta'u sochii maayin baasne jechuun inni qabxii sadaffaan isa kanadha jechuudha. Kanaaf kun immoo jechuudha qabxiiwwan sadan kun
siistamii yuutuubii jalaatiin kan bira gahamanidha. Yeroo bira gahamanitti maal ta'a? Sochii maa hin baasneen kun yeroo bira gaha maal godhu? Isaan immoo maal godhu? Adda baasu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa kanaan beeksisni yeroo viidiyoo keenya irra dhufu akka gara AdSenseetti hin dabarre asuma analyticsii keessatti mul'atu. Analyticsii keessa yeroo nuti ilaallu hin mul'atu. Garuu akka gara AdSenseetti hin dabarre hin qabu jechuudha. Siistamiin yuutuubii hin qaba jechuudha. Yeroo kana galiin keenya hin oola jechuudha. Sa'aatiin keenyas nurraa ka'a. Galiin akka kunoo argitanii qarshiin nurratti lakkaa'e sun akka warra beeksisa viidiyoo keenya irratti beeksifatan galii birriin sun akka isaaniif deebii ta'a jechuudha. Isaaniif deebi'a. Kanaaf warroonni hariiroo nu wajjin qabanii fi hiriyoonni keenya yoo laayikii godhan illee laayikiin irraa ka'a. Yoo maatii nu ta'an illee irraa ka'a jechuudha. Argitanii irraa ka'a jechuudha. Sababiin isaa siistamiin hin hojjeta jechuudha. Invalid tiraafikii yookiin sochii maa hin baafne kun akka hojiirra hin oolle siistamiin yuutuubii ni qabaa jedha laanni kun argitanii. Kanaaf warri beeksisa isaanii beeksifatan nuti tirfa akkaawuntii jennee feekii jennee divaayisii biraatiin taphachiifannuyyuu jaroonni warri nurratti beeksifatan homaa tokko hin sodaatan jechuudha. Isaan ofitti amanamummaadhaan uma taphachiifatu. Garuu yuutuubiin hordofee maal godhaaf? Qarshii isaanii duubatti deebisaaf jechuudha. Isaan suni tariitii gareedhaan taphachiifatanii akka irratti beeksisu yookaan immoo namuma tokkotu divaayisii adda addaatiin akkaawuntii feekiitiin taphachiifataa jedhanii akka hin dhiphanne homaa shakkii keessa akka isaan hin galle taasisa jechuudha. yuutuubiin warra beeksifatan maaliif yuutuubiin siistamiin isaa hordofeeti waan birrii isaanii deebisuuf homaa jarri ofitti amanamummaadhaan beeksisa isaanii uma beeksifatu jechuudha. Kanaaf yeroo tokko immoo argitanii sometimes creators may find that their channels are affected by invalid traffic even if they are not intentionally driving it. Kanarraan kan ka'e maal ta'a? Chaanaaliin namoota baay'ee sochii maa hin baasne miidhameeti otuu galii adda addaa argachiisuu qabu. Kunoo argitanii otuu galii adda addaa argachiisuu qabuuti otuun argachiisin hafaa jechuudha. Kanaaf baay'een chaanaaliin baay'een kanaan miidhamee jira. Kanaaf warri yuutuubaroonni hundumtuu kana dammaqaniiti invalid traffic yookiin sochii maa hin baasne irraa of eeguu qabu. Fakkeenyaaf amma invalid traffic kan chaanaalii keenya irratti fidan keessaa immoo maal fa'i jennee yeroo ilaallu fakkeenyaaf garee telegiraamiitiin pileeylistii taphachiisuun, garee waatsaappiitiin liinkii ergine gareen hojjechuu yoo dandeenye iyyuu liinkiin keenya inni eessa akka deeme eenyuun liinkiidhaan akka dhufe tokkoon beeka. Karaa telegiraamiis haa ta'uu, karaa waatsaappiis haa ta'uu, karaa adda addaa karaa feesbuukiis haa ta'uu liinkiin deemee eenyu achiin dhufe tokkoon beeka siistamii yuutuubii jechuudha. Kanaaf invalid tiraafikiin kun yookaan sochii maa hin baasneen chaanaalii keenya miidhuudhaan viidiyoo keenya irra waan jiruuf namoonni viidiyoo keenya barbaadanii dhufaniiti miti jechuudha kan isaan ilaalan. Nutu dirqisiise tokkoffaa karaa gareetiin, karaa garee keessa galuudhaan, telegiraamii irratti sheer godhachuudhaan, waatsaap irratti sheer godhachuudhaan, feesbuuk irratti sheer godhachuudhaan, tiiktook irratti sheer godhachuudhaan namoonni dirqisiifamanii dhufanii argitanii malee alaati namni nu barbaadeet viidiyoo keenya barbaadee yookiin waan nu hordofuuf waan nu deeggaruuf ofii isaan fedhii isaatiin ka'ee dhufeet saaqee warra nu ilaale adda baasee beeka. Inni isaanii nurraan kutu galii karaa sana arganne
garii kalaa sana argannu nurraan kutu. Galii warra yeroo nuti viidiyoo keenya gallakkifannu warra dhufanii nu hordoftoota keenya jechuudha. Hordoftoota keenya yookaan ilaaltonni keenya, daawwattoonni keenya warri nu daawwataniin galiin dhufu homaa tokko isa nurraan kutu. Kan inni nurraa kutu warra nuti dirqisiifnee fiduu jechuun akkamidha? Akkaawuntii biraatiin akkaawuntii keenya ta'eeti divaayisii biraatiin kan taphachiifannu firoota keenya, hiriyoota keenya warra hariiroo walitti qabnuun akka isaan nuu dhufan taasisuudhaan karaa feesbuukii ta'uu danda'a, karaa waatsaappii, karaa teelegiraamii ta'uu danda'a, pileeylistii akka nuu taphachiisan yookiin immoo labsii labsuudhaan akka isaanii liivii irratti ol baanee yookaan viidiyoo hojjennee akka isaan beeksisatu irra ceennuu ilaalan labsachuudhaan kuni sochii maa hin baasne waan ta'eef galiin asirraan dhufamu hundumtuu hin deebi'a jechuudha. Warra beeksisan irratti viidiyoo keenya irratti beeksifataniif hin deebi'a jechuudha. Kanaaf kanadha jechuudha kanii galii akka nuti YouTube irraa galiin arganne kan nu godhanii kanadha jechuudha. Kanaafi anaan kanatu akkan YouTube irraa galiin arganne na taasise waan ta'eef warroonni akka koo miidhamtan akka koo taatan har'aa jalqabnee namni tokkos haa ta'u namni lamas haa ta'u ofii isaaniitiin dhufanii nuuf ilaalan malee kan biraa immoo maaliif isinitti fakkaate ofii isaaniin dhufanii viiyuudhaan miti jechuudha. Galiin viiyuudhaan otoo hin ta'in namoonni nu fakkeenyaa fi hordoftoota keenya yoo ta'an, daawwattoota keenya yoo ta'an beeksisa irra dhufu ofii isaaniin dhufanii fedhii isaaniin dhufanii nu ilaalan waan ta'eef kan isaanii nuuf kabajaa nuuf herregaa jechuudha. Namtolcheedhaan fakkeenyaa fi akkaawuntii adda addaatiin gareedhaan yookaan liinkii keenya erginee akka dirqisiisutti fudhata waan ta'eef karaa namtolcheetiin galii arganne sa'aatii arganne nurraa waan kaasuufi kana of eegnu. Isa booda galiin keenya ni fooyya'aa jechuun jaalladha. Kunoo kana yoo dubbistan kun waa'ee isaa haasaa isiniin jedha. This is Global Health Tube. Subscribe, share, like, and comment the channel and get an updated infos always.